Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. In love and in peace, TV Kanaan welcomes you. TV Kanaan is broadcasting from every Thursday 2:30 p.m. through 3 p.m. and every Saturday from 5 p.m. through 5:30 p.m. on our local Channel 19. Stay blessed. Har'a kan isin keessumsiisu ana Iftuu Bal'inaa. Guyyaa har'aa barsiisa sagalee Waaqayyoo fi faarfannaa adda addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Itti eebbifamaa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun TV Kanaan qophiin hawaasaa jeetti kanal tokko isiniif darbu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Nu waliin tura. Even when it seems like there is no hope, God is always there. All you have to do is just believe in Him, and then He'll make all your problems go away and seem like nothing. And He'll make you see the bright side of things, even when it seems like there is no bright side. Jesus, Jena, Jesus, Jena, Jesus, Jena, Jesus, Jena, Jesus, Jena, Jesus, Jena. Furmaana makasana kana mablata, yana masukame fumara mata, kutugo tansi jalata. Furmaana makasana kana mablata. Yana masukame fumara mata, kutugo tansi jalata, kutugo tansi jalata, kutugo tansi jalata, kutugo tansi jalata, kutugo tansi jalata. Kuraan jiru kan shamale, defi amyada dukanu kan singale, nafure nagale, arratan armale durakasin sami. Kesa sinin erke wana kasmiyao, dawao shibao. Karaan jiru kan shamale, defi amyada dukanu kan singale, nafure nagale, arratan armale durakasin sami. Kesa sinin erke wana kasmiyao, dawao shibao. Jesus, Jena, Jesus, Jena, Jesus, Jena, Jesus, Jena. Furmaana makasana kana mablata, yana masukame fumara mata, kutugo tansi jalata. Kita mita manu injiltu kufame, ulkaani jireenya keessatti kufame, addunyaa kenname. Neeti seenii hali waan ajaa'ibaati, furtuun hundumaa hiika jireenyaati, kottu gara isaatti. Kitaabni tamannuu injiltu buufame, burqaani jireenyaa keessatti kuufame, addunyaaf kenname. Neeti seenii hali waan ajaa'ibaati, furtuun hundumaa hiika jireenyaati, kottu gara isaatti. Keessummaan irraaf qabannee isiniif dhiyaannee adda Iftuu Kabbadeeti. Baga nagaan dhufte siin jenna. Lafatti dhalattee, lafatti guddattee, eessa akka jiraattee nuuf ibsuu dandeessaa? Baga nagaan eegdan jechaati. Ani maqaan koo Iftuu Kabbadeeti. Namni baay'een Birhaanidhaan na beeka, garuu akkasuma biyya Ameerikaa kanatti immoo Iftuudhaan na beeku. Bakki itti dhaladhee Oromiyaa keessatti naannoo Jalduu bakka Abebee Koluu jedhamee beekamutti dhaladhee amma kutaa 8tti achumatti baradhee sana booda gara Finfinneetti dhufe. Baay'ee galatoomi. Aadaa fi uummatni ati keessatti guddatte maal fakkaata gabaabsitee ibsuu dandeessaa? Bakka nani dhaladhee itti guddadhee aadaan isaa aadaa baay'ee kan piraaktisii godhu aadaadhuma Oromoo garmalee hin banne achitti istiiliinuma jira. Waggaa waggaadhaan ayyaanni kabajamus hin jira. Akkuma qotee bulaa Oromoo jiraatutti akkasumatti jiraannee namni baay'ee walitti dhufaa wal wajjin jiraata. Akkas fakkaata. Gara caalutti garuu mana barumsaa fa'aa ogaa dhaqamu ijoolleen bakka fagoo dhaqxeet baratti. Ijoolleen durbaa immoo baay'ee mana barumsaan dhaqxu. Ijoolleen durbaa daftee heerumtii mana qabatti.
Egaa naannoon Oromiyaa bakki baay'ee waluma fakkaataa isarraa baay'ee addan ba'u. Baay'ee galatoomii jecha akkuma beekamu biyya ambaa kanatti jireenya mo'achuun salphaa miti. Ati garuu haadha qabeenyaaf haadha daldalaati akkamitti nu ibsita akkamitti qabeenya kana bira geesse isa jedhu gabaabatti nu ibsuu dandeessaa? Ibsuu nan danda'a. Isa dura garuu wannani himuu barbaadutu jira. Maalinni sunis amma kutaa 8tti baadiyyaadhumatti jallumatti baradhee sana booda kutaa 9 barachuudhaa gara Finfinnee dhufee kutaa 9f 10f 11f 12 baradhee sana booda gara yuunivarsiitiin dhaqee Addis Ababa yuunivarsiitiin dhaqee odumanii achii baradhu waggaa 3ffaatti waggaan darbuu George Town yuunivarsiitii irraa scholarship argadhee gara Ameerikaa kanatti dhufuu danda'e. Sana booda erganas dhufee waan tokko irraan kan ka'e George Town dhaquu hin dandeenye gara University of Maryland akkan deemuun ta'e sana boodas immoo mana barumsaa sana itti hin fufne hojii hojjechuun irra ture hojii jalqabee jechuudha. Hojii jalqabee san baay'eensaa waa'ee daldalaati. Hojiidhuman hojjedhu sanarraa waa'een daldalaa mataa koo keessa dhufuu jalqabee jechuudha. Baay'ee galatoomi jecha biyya kanatti akkuma beekamu jireenya mo'achuun salphaa miti. Ati garuu haadha qabeenyaaf hoogganaati. Akkamitti qabeenya kanatti dhuftee akkamitti jalqabdee gorsa akkamii namarraa fudhattee sappoortii akkamii qabdaa akkamumatti iyyuu gara bizinesii kanaatti dhufuu dandeessisa jedhu nu ibsuu dandeessaa? Egaa dhuguma salphaa miti biyya kanatti waan hundumtuu biyyuma hundatti iyyuu salphaa miti. Egaa mana barumsaa pre-pharmacy baradheen achumatti irra dhaabee ani dhaabees sababa tokkoon gara hojiitti deemuutu narra ture. Hojii hoggaan jalqabu hojii nani hojjechuu jalqabe suni bakka daldalaati. Achitti yeroon hojjedhu mataa koo keessatti wanti dhufe maalinni anillee biyya kana keessatti akka waa gochuu danda'utu mataa koo keessa dhufe. Sanas immoo akkasumatti achuma dhaabadhee odoo hin ta'in waan tokko of fooyyessuun akka narra jiraatu waa'ee daldalaas beekuun akka narra jiraatu yaade. Sana booda bakkan dura hojjedhu sanaa dhiisee bakkan itti wayyaa'uu danda'u bakkan jedhutti hojii jalqabee jechuudha. Sana booda maanejera ta'ee kanan jalqabee akkasumatti achi keessatti just maanejera ta'eetoo deemu odoo hin ta'in wanna barachuun narra jiru nama daldalaa ta'e tokko maal beekuun akka isarra jiraatu hundumaayyuu iddoo sanatti akka barachuun narra jiru beekee baradhee jechuudha. Baay'ee fayyaa ta'e jecha bizinesii ati hojjettu kun maalidha? Xiqqoo ishee maqaasaa fi xinnoo ishee nuu ibsuu dandeessaa? Amma ani kan inni hojjechaatii jiru 7-Eleven jedhama. 7-Eleven kuni akka lamatti addaan ba'a. Tokko bakka franchise godhan jechuun namootitti kontiraata kennanii waggaa 10 yookaan waggaa 15 fi profitii isaa yookaan immoo maallaqa bu'aa argame bakka hiratanii tokko immoo corporationumti suni ofiisaatii bakka itti gaggeessu. Sana keessa ani dura maanejera ta'ee corporationichuma hojjechaan ture. Garuu carraa argametti gargaarame anis istoora bitadhee jara wajjiniin paartinarii ta'ee hojjechuu jalqabee jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyya kana keessatti yeroon baay'ee namaan qataa yeroon hunduma keenya iyyuu hin ga'u. Ati garuu baay'ee bizinesiidhaanii nama hundumaaf egzaampilii taate baay'ee saksesfuulii taate biyya kana keessatti hojjechaa jirta. Faamilii qabdaa, ijoollee qabdaa, hawaasa keessatti hojjetta. Akkamitti taayimiin si ga'ee, akkamitti yeroon kun si ga'ee, akkamitti bizinesii kana geggeessuu dandeessan? Gaariidha. Maalinni egaa
namni hundumtuu waan jiraatuuf qaba. Waan jiraatu sana iddoodhaan gahachuudhaaf waan godhuun isarra jiru hundumaayyuu godhuu qaba. So anis waan an jiraadhu fan qaba akkasuma. Biyya kana dhufee maatiis nan qaba. Ijoollees nan qaba. Ijoolleen koos seeraan guddachuu qabdi. Ijoolleen koo seeraan guddisuudhaaf ijoolleen koollee fakkeenyaas narraa argachuu qabdi. Wanna ittiin guddatanis qabaachuu qabu. Gara fuulduraatti kolleejiitu jira. Har'ayyuu mana barumsaa dhuunfaa deemu inniyyuu maallaqa barbaachisaa. Sana hundumaa gochuudhaaf dura ofii kootiif akkam godhee akka waan sana bakkaan ga'u malachuun irra ture. Mala sana durayyuu immoo afaan faranjiitiin drive isa jedhan sana keessaa wanti tokko siin kan si oofu jiraachuutu irra jiraata. Humna sii kennu suni hin jiru taanaan rakkisaadha yeroo baay'ee. Anaafis driving koo akkuma sitti himee maatii koo saba koo fi wannan gara fuulduraatti irra ga'uun irra jira jedheetoo yaade sana. Namni tokko waa tokko nan godha jedhee murteeffate taanaan gochuu inuma danda'a. Yeroo mana barumsaa jedhee ijoollee koo jedhee hojii jedhee hawaasa keessallee hojjechaatiin ture. Sana hundumaa walitti oofaatii turetu jira. Suni kan bakka ga'uu danda'ee fi akkuma siin jedhe drive isa jedhu sana isa na keessa jiru sanatitu waan sana akkan iddoodhaan gaadhu na deemsisaa jechuudha. Sana gochuun irra jiraata jedhee waan lafa kaawwadhe sana yoon jabaadhe malee yeroo koo maaneejii godhee yoon yeroodhaan itti qaqqabe malee inni nani alaalatti ilaalaa jiru suni bira ga'uu hin danda'amu. Kanaafani yeroo koo akka ta'utti godhee wanni sacrifice gootu jira. Mana barumsaa waggaa deemtu wanni hojjetamutu jira. Sana hundumaayyuu yookaan hirriba dhabuu jira yookaan hawaasa keessatti bakka dhaquun sirra ture tokko cidha tokkorraa hafuutu jira yookaan waamicha tokkorraa hafuu jira. Suni sacrifice hin ta'a. Haa ta'u malee namni tokko murteeffatee kana godhuun irra jiraata waggaa jedhee eenyumtiyyuu gochuu hin danda'a. Kanaafuu ani wanni akka gorsaatti lafa kaa'u maalinni namni tokko dura waan tokko wanna alaalatti ilaalu tokko jechuun pilaanii godhachuutu isarra jiraata. Kana gochuun irra jira jedhee lafa kaawwachuutu isarra jiraata. Waan sana immoo just because namni jedheedhaaf odoo hin ta'in ofii isaatii wanna gochuu barbaadeef ofii isaatii wanna gochuu jaalatuuf ofii isaatii wanna galasaa ta'eef lafa kaawwachuutu isarra jiraata. Maaliif iddoo sana qaqqabuudhaaf humna godhata. So I think ani sana hundumaa walitti fidee akkan godhu hanna dandeessiseef tokkoffaa isan lafaa qabu sana jechuudha. Isan itti galuudha deemu sana isa lammaffaan immoo akkamitti akkanachi ga'uu danda'u pilaanii godhadhee wannan lafa kaawwadheef. Sadaffaan immoo waan tokko dhiisuun kan sirra jirutu jira. Hoggaa waa gootu jechuudha. Innis immoo faranjiin akka jedhutti prioritize. Inni kuni har'a haa hafuu boruun godhaa jetta. So isa hafuu danda'u sana duubatti dhiisteeti isa hafuu hin dandeenye sana duuba fuulduratti dabarsita jechuudha. Kanaafiyyuu yeroon si gatee si jira. Kanatti aansuudhaanii adda biraanee gaaffii xiqqoon siif qaba. Akkuma beekamu namoonni baay'een si bukkee hojjetu, namoonni biyyaa dhufanis, namoonni biyya kana keessa turanis akkamitti namoota keenya fi bu'aa buusaa jira qabeenyaan kee kun yookaan biizinesiitti hojjechaa jirtu kun akkamitti namoota keenyaaf bu'aa buusaa jirattee yaaddaan? Kan ani amma gochaatii jiru hojiin kun dhugaadha bu'aa baay'ee buusaatee jira. Tokkos akkuma nani siin jedhee inni nani alaalatti ilaala siin jedhu suni yeroo baay'ee ofuma biratti iyyuu nan arga suni maalinni namoonni koo hoggaa biyyaa dhufanii an afaan hin beekne an hojii hin beekne
ganda namaa dhaqanii rakkatanii nu bira dhufanii afaan Oromoo dubbachaa jiruu sana akkamitti akka baratan salphaa ta'aaf dura afaan achitti harka hiikkatanii nu biratti harka hiikkatanii gara biraallee dhaqanii jiruu biraa hojjechuu danda'an. Warri kaan immoo yeroo dheeraadhaaf numa bira hojjetanii aadaa biyya kanaa baruu, afaan biyya kanaa baruu, akkamitti jireenyaa jalqabu. Agartee namni kee waggaa si bira dhufu xinnoo ishii seerumarraallee jal'atteet jechuun seerarraa jal'attee waggaan jedhu namni tokko afaan beekutu irra jiraata biyya kanatti waggaa hojii seenu waggaa jedhanii ati namni kee suni akka afaanillee dubbachuu hin beekne oduma beektu hin danda'a jetteet balbala bantaaf jechuudha. So kuni waan salphaa miti nama koo isa biyyarraa dhufuuf balbala Ameerikaatti seenan balbala guddaa kana banuun ana baay'ee na gammachiisa. Tokko isa gara biraatiin immoo warrumti biyya na jiranii mana barumsaa fa'aa dhaquu barbaadu. Mana barumsaa waggaa dhaqanii iskeejuuliin isaanii adda adda kilaasii seenanii too itti baratan dhufanii himee wallaa qixxeessaa akka mana barumsaa dhaquu danda'u ani mana barumsaa kan hin dhaqu yeroo kanatti yeroo kanaatti hojii nuu kennitu waggaa jedhanii isa fa'aa wal qixxeessinee fi akka isaan mana barumsaa dhaqanii too baratan gochuu dandeenya. Ijoollee baay'eetitu nu bira baratee bakka guguddaa qaqqabe. Gara biraatiin immoo agartee namni kee waggaa ati waa qabaatte nama kee rakkataas gargaaruu dandeessa. Faayinaanshaali nama rakkates biyyattis kanaafiyyuu ati faayinaanshaaliin paawarii waggaa taate gaariidha. Karaa saniini nan gargaara jechuudha. Karaa adda addaa namni tokko tokko waggaa rakkatee waggaa waasina nuu ta'a jedhee waggaa maal godhaa jedhanii bira dhaabannaa. Kana gaa biizinasiin keenya kan nama gargaaru. Gara biraatiin maal sitti fakkaate biyya keenyatti aadaa tokkotu jira. Aadaan sunis namootiin waggaa as dhufanii akka jabaatanii jiruu isaanii jabeessanii too fuulduratti deeman hin godhu. So amma danda'ametti namooti nu biraan darban kana aadaan suni akka fooyya'ee isaanitti immoo akka dagalee hin taane hin gorsina. Kanaafuu gara fuulduraatti waggaa nu biraa deemanii gara biraa dhaqanii akka aadaa biyya kanaa aadaa jiruu biyya kanaa qabatanii too bakka biraatti illee fuulduratti deemuu danda'anii jechuudha. Baay'ee gaariidhaani. Akkuma beekamu namoonni baay'een adivaayisii gaafachuu dhufu gorsa tokko si gaafatu waa'ee 7-11 ilaalchise namoonni 7-11 mataa isaaniin oonii godhaniiru jechuudha. Namoota kanaaf gorsa akkamii kennitaan? Egaa maal sitti fakkaatee ani iddoon amma jiru kana yeroo dheeraan ture. Yeroo dheeraa amma ni jiraadhu kanatti immoo guutummaa dhumattanii mana qulqulleessuurraa amma maaneejmentii isaatitti akkan sirriitti baruuf godheetoo ofitti hime. Maaliif wannan godhu tokko beekuutu narra jiraata. Namatti dabarseetoo kennuudhaaf paarshaalii wanni beeku tokko agartee konfidensiidhaan nama barsiisuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu jalqaba mana qulqulleessuurraa amma maaneejmentii isaatitti beekuun narra jiru sirriitti qulqulleeffadhee wanna hundumaa beekuun narra jiru wannan ofitti himee fi baay'ee isaanan beeka. Isa duwwaa miti akkasuma immoo bakka hin jirutti gaarii ta'ee mul'achuu narra jira. Gaarii hoggaansiin jedhu in terms of management mul'adhee narra jira jedheetoo wannan amanuu fi waan tokko kaampaaniirraa kan dhufutti involviin godha. Amma
waggaa darban keessa NBLC kan jedhamu kan kaampaanii National Business Coalition kan jedhamutti involve godhee waan baay'een baradhee achirraa agartee gara biraatiin immoo akkuma beektu biizinasii baradheen jira. Ani baradhe sanaa fi ani isaan godhan sana walitti fidee waggaan laalu baay'ee wanni baradhee fi wanni kaampaaniin koo hojjetu wal gita. Kanaafiyyuu involvementiin koo kan kaampaanii wajjiniin godhu suni akkanani wanna baay'ee beekutti wanna narraa arganii fi isaanillee waan tokko tokko akkan hojjedhu assignmentii naa kennanii jechuudha. Kanaaf jecha namootiin hoggaa gorsaa fi waan tokko tokko natti dhufanii wanna isaan dhufaniif sana amman beekutti gorsuma gaarii gorsuma bakka tokko isaan ga'uu danda'uni gorsaa jechuudha. Namootiin bakka nani jiru kanatti illee seenuu barbaadanii jechuun 7-Elevenitti franchise ta'anii seenuu barbaadan hoggaa na bira dhufanii waan hundumaa wanna kaampaaniin barbaadurraa amma isaan maal gochuun isaan irra jira waan kanaan fuulduratti adeemuudhaaf just keessa seenuu duwwaa odoo hin ta'in erga keessa seenanii immoo successfully ta'uudhaaf maal gochuun akka isaan irra jiraatu hundumaa dabarseen itti himaa jechuudha. Kana saniin godhuu fi namootiin wanna argan yookaan wanna arguu hin dandeenyetu jira. Anaaf wanni duwarraa natti mul'atu namni tokko hoggaa waa argate duuba isaa kan jiru nama baay'eetu waa argachaa jira. Hoggaa namni jabaate sabatu jabaata. Hoggaa sabni jabaate biyyatu jabaata. Kanaafuu namni tokko kan koo jabaate jechuun saba kootu jabaate jechuudha. Anaaf waan guddaadha. Kanaafuu saba koo gargaaruun sadarkaa guddaarra jira jechuudha jireenya koo keessatti. Baay'ee galatoomeen. Gaaffii gaafanne keessaatii waan afee yookaan immoo waan ofii keedhaaf ibsuu barbaaddee dhaamsatii uummata keenyaaf qabdu maaliidhaan? Waan baay'ee tuttuqnee jirra. Haa ta'u malee dhaamsi nani qabu yeroo hundumaa wanti garaana nyaatu maalinni namni keenya yeroo baay'ee waan tokko waan hin beeknee fi namaa gadi of se'ee akka of ilaalle nuti namaa gadi miti wanta tokkoof haaraa ta'uuni wallaaluuni inuma jira. Namni hundumtuu waa tokko godhuu baate haaraadha waan saniif wallaaltan namaa gadi jechuu miti. Kanaafiyyuu hin beeku wallaale jettanii takkaa duubatti hin deebi'ina. Nan beekaa jennee wanna hin beekne tokko barannee nama achii barsiisullee caaluu akka dandeenyu beekuutu irra jiraata sabni koo. Gara biraan immoo bakka hojjennutti yookaan bakka bulchuutti yookaan bakka waa goonu tokko hundumatti iyyuu caallee waan hundumaa beeknee mul'achuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e sabni koo beekuu qaba jedhee tanan amana. Sadaffaan immoo aadaa hojii akka biyya keenyatti barreessana dhiisnee aadaa biyya keessa jiraannu kana aadaa hojii isaanii qabachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e beekuun nurra jiraata. Guddaa galatoomii iftuu waamicha keenya kabajjee waan dhufteef baay'ee si galateeffanna. Yoo Waaqayyo jedhe immoo isa fuula duraatti sitti fufnee interview si goonaanii yeroo gaarii. Isinis galatoomaa. Kaaneetitti namalee maaliif teenya goomine suuqatti babbaaqannu akka ilmi leencaa leencumaa malee miti adurree nu gootatti dhaalanne homaan gootu farre wangeelaaf karaa cirraa warra hidhaman furraa daggala luceessine qoraattiinis gobaamne imaanaan urkaa jiru bakkaan keenya jabaannu bakkaan keenya. Allachi qabsoon malee dudda duubaan saammatu adda waraanaat ba'ee sobee biraan fakkaatu gidduu lixee tamsaasaa onnee diinotaa doomsaa
ofillee ta'ee aarsaa kaayyoo isaaf of kenneessa. Afteessa murteeffadhu ka'imee onneeffadhu borrateef sinkuru diinni gaafaan sindiru jiranni sadararu jiranni sadararu.